Yoo yaa nageenya si badhaadha. Hadha kutaa lammaffaanii waa'ee telegiraamii qabadhee isin deebi'ee jira. Kallattumaadhaan gara barnoota keenya osoo hin deemini chaanalii yuutuubii UG miidiyaa kana sabskiraayib godhuu akka hin daganne isin kaasuu barbaada. Hadha kun isin mul'isuu barbaade maalidha? Akkamiin liinkii dhuunfaa keenya telegiraamii gubbatti uumannaa kan jedhudha. Liinkii dhuunfaa keenyaa jechuun telegiraamiin keenya yeroo akkaawuntii bannu liinkii telegiraamiin akkanumaan nuu kennu yookiin by default nuu kennu jira. Nu garuu liinkii mataa keenyaatiin qabannee telegiraamii keenya fayyadamuu dandeenya yookiin immoo lakkoofsa keenya adda namaa kenninu liinkii keenya namaa kennin namni liinkii seenaa akka nu dubbisuu danda'u dandeenya jechuudha. Asumarra dhunnee akkuma isin dura ilaalaa turre seetingirra seennaa. Seetingirra gad buunee hin seennaa. Seetingirra dhunneen booda username kan jedhu kana dhunnaa jechuudha. Username bakka jedhu kana hin dhunnaa. Username irra yeroo goonu maqaa kana amma kiyyaa be positive in you kan jedhu kuni namni viidiyoo kana ilaaltu hundinuu telegiraamii gubbatti osoo kana search gootanii arguu dandeettanii jechuudha. Argachuu dandeettanii mee jijjiirraa ilaaluuti. Isa kana akkas callaadhu jenne liinkii soorriitti asiin dura fudhatamee jiraadha. Amaara tokko itti daballu qabameera jedha. Lama goonu hin qabameera jechuudha. Asumarratti mee akkanaa goonu check username dharan nu qabameera moo qabamee jiru kan jedhu kana check godha waan ta'eef lakkoofsan jalqabuu hin danda'e madaara. Username orritti kennadhaara garuu isin yeroo jalqabarra kiliitii gootanu maqaa keessanii asirratti dabaluudhaan hojjetuu dandeettan jechuudha. Akkana amma kun OS2 12 is available na fudhateera jechuunarra. Kanaafuu tii godhuu danda'a jechuudha. Kuni liinkii dhuunfaa telegiraamii kiyyaati jechuudha. Kun akkuma agartan kana jijjiirameera. Hangafa maqaa biraa qaba amma maqaa biraa qabaachuudha. Kana liinkii kana qofa namaa kennuudhaan namoonni akkasii argatamuu dandeettan jechuudha. Itti aanuun isin mul'isu maalidha? Fooldera keenya akka midhaaffannu jechuun nama baay'een oolii kanaa fi waa wayyoo qabaate malee ooliidha. Hundinuu chaanaliileen maqaan barattootallee barsiisotaallee namoota biizinesiillee hundinuu asirra gala. Warra waajjira keessa walii hojjetan ta'uu danda'a. Garuu kophaa kophatti hojjetuu dandeettanis. Kophaa kophatti godhatuu dandeettanii. Fooldera kan akkamiin amma fakkeenya kiyyaatti heennaa jedha, kaandideetiidha, leekchersidha, personal, mind, set, spiritual, entertainment, mails, channels, arridha. Akka kanaan godhuu fi maangoona seetingirra seennaa. Seetingirra seennee chat folder kan jedhu kana kun isa kanan tunnaa. Isa tunnee mee foldera way create haa goona amma kun kan qabudha. Asirratti maangoona create new folder kan jedhu kana kaayee gadi jalaa kana tunnaa. Isa kana 10 caalaa godhuu hin dandeettu naan jedha jira. Mee tokko haqee isin taa mul'isuuti. Mee entertainmentii kana delete haa godhuuti. Delete godhee kabiraa dabalee isin taa mul'isuuti. Create use haa kennuufi fakkeenyaaf business haa jedhuuni. Wanti hotuu qaddammaa'edha. Wanni amma kutaa lammaffaa kana hundi isaa connection barbaada. Hundi isin mul'isu jechuudha. Hundi isaa daataa kun connection barbaada. Business dheeraa. Achiin duuba immoo addee kanatti ad chaatedha. Namoota biizinesii qofa waliin as keessa folder keessa dabaluu barbaadan adi gootanii jechuudha. Fakkeenyaaf Arsenaal haa jedhuuti. Arsenaal nama tokko haa dabaluuti fakkeenyumaaf nama akka 100 dabaluu dandeettanii nama tokko haa dabaluuti. Saamii godheera jechuudha. Warra lamaan kana godhe itti dabaluu dandeettanii isin tii gootanii jechuudha. Asirratti maqaa namaa laamuti. Wanta garaagaraa dabaluu dandeettan fakkeenyaaf chaanalii garaagaraa guruupii irra dabaluu dandeettanii garuu maqaa namaa kana gargar baasuudha jechuudha. Akkanimaaf nu fayyada achiin booda seefennaani kana godhumaaf nu fayyada. Yeroo nuti telegiraamii irra ergaan garaagaraa nu seentu wanta makamee nu dhufu hojii nu dhufa fakkeenyaaf akan gafa biizinesii daballeerra waan ta'eef biizinesiin kun asiin nu dhufeera jechuudha. Kun jalqabarraa nu dhufeera jechuudha asirra hojii. Aduu namni kun miiseejii na erge hojii asirra na dhufa garuu as keessatti olii irratti hin gala ta'ullee garuu hojii biizinesii irra na dhufa jechuudha. Isa kana gara jalqabarraaf dura barbaanne akkas gadi qannee reorder kan jedhu tunna jechuudha. Isa kana tunna reorder tunna. Reorder eega jenneen duuba qabannee deemna jechuudha. Qabannee addee barbaannutti geessinee
addee barbaadu kenne danennaan jechuudha. Danennaan yoo ammoo telegiraamii irra deebi'ee seenu maal naa ta'a? Telegiraamii irra gaafa deebi'ee seenu baay'isni itti mul'isuuti. Telegiraamii kiyya irra gaafa deebi'ee dhufu hojjinaa seenaa jechuudha. Kun biizinesii amma teenarra miiseejii garagaraa shaniin seeneera jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan fooldara kiriitii godhuu dandeettanii sa'aatii keessan qusachuudhaaf qabxiin sadaffaan hadha isin asirra isin dabaluu barbaadu maalidha? Guruupiif chaanelirra nama nu dabalu adda baasu. Fakkeenyaaf nama nu guruupii bilbila keenyarra dhufu baay'inni isaa ebaluu isaan beekamu akka malee bacatti. Maafi namni dhagge adi nu godhaa waan ta'eef achirra miseensa waan nu godhaa jiruu fi limiteeshinii godhuu qabna jechuudha. Kanaafuu maan goona seetingiirran seenna. Seetingiirra egaa seenneen duuba seetingiirra seennee privacy kan jedhu dhunna. Privacy and security kan jedhu dhunna. Achiin duuba gaddeena. Privacy keessatti maaltu jira? Foon nambarii namni arguu danda'u eenyu, lakkoofsa bilbila keetti namni dhaguu danda'u eenyu, laastii siinii eenyu namni dhaguu danda'a. Online irra hin jirtu profile footoo namni dhaguu danda'u eenyu, tuttuqqee adda baasuu dandeenya. Baawoo kee namni dhaguu danda'u eenyu, miseejii kan namni forward godhuu danda'u eenyu kan jedhu dhunyaa amma kan isin barbaadan guruupiif chaanalii kana adda baanya jechuudha. Guruupiif chaanalii kana hin tunna. Nama guruupii kee irratti si dabaluuf kas hin daballe. Guruupii biraa irratti nama si dabaluuf hin daballe adda baanya. Everybody yoo goone irra goone jiraan jiru duuchiin lakkoofsa keenya akka qabu yookiin kontaaktii keenya akka dhagge duuchii adii nu godhuu danda'a jechuudha. Kan qabullee kan qannellee jechuudha. Maay kontaaktii jennaatti immoo namoota ati ifi biraa lakkoofsi isaanii ifi biraa qaddu allaa jechuudha. Nama badiyootti immoo namni kamiyyuu guruupii irra si dabaluu hin qabu jedha. Nama kamuu hin barbaadu garuu nama wayii qofatti haa dabalu. Namni muraasni haa dabaluu danda'a aangoo kennuuf dandeetta. Asitti adii yuuzarsi kan jedhu irra goote nama fakkeenyaa fi nama muraasa haa dabalu amma aangoo kennuuf ani. Fakkeenyaa fi abdii kan jedhu kan fi kaawunsil kan jedhuu fi gaad koochi namni jedhu kuni adnaa godhanii godhe namoonni sadiin kuni guruupii irra dabaluu hin dandeenye. Namoota hunda keessa nama sadi qofa eeyyameeraaf jechuudha. Lakkee nama kamuu barbaadu jedhe garuu warra kana deemee maan godhaa delete all iddoo kana maan godhaa delete all exceptions kan jedhu kana kiliik godhe maan godhaa nobody irra kee namni kamuu dabaluu hin danda'u anuu warri lakkoofsi qaba kan dabaluu waan barbaadeeruu fi my contact kan jedhu godhe maan godhaa keessaa bayaa jechuudha. Innas ammaan ta'an kuni my contact irra deebi'eera jechuudha. Isa kana akka qabxii sadaffaa isaa dhaati isinii fideera. Inni arfaffaan immoo deeskitooppii irra isinitti mul'isa. Gara deeskitooppii deemee achirratti haala jiru isinii mul'isa. Obsaan naa hordofa. Barnoonni kun namoota gara garaatiif biraa akka dhaqqabu akka isin fayyadamtan akka namoonni biraa akka fayyadamanii barbaadan share godhuun dagatina viidiyoo kanaaf naa qooda like naa godha yaadas naa kenna subscribe godhuu isin dagatina haala kanaan subscribe gootaniin booda yoo danda'a isiniif danda'ame mallattoo bilbila yookiin immoo beelbatanii tuqudha oolirra naa ka'uu hin dagatina isiniin jedha kun chaanalii YouTube UG Miidiyaati. Marree bakka dhannetti yeroo itti funnu akkamiin telegiraamii meeshaa biraa irratti immoo diivaayisii biraa irratti akka loogiin dandeenyu lakkoofsa callaa osoo hin ta'in SQL fayyadamuudhaan jechuudha. Yookiin immoo QR koodii fayyadamuudhaan akkamiin akka iskaan goonee seenuu kana isinitti mul'isa. Dirqamaan goona bilbila keenya irratti deeskitooppii yookiin meeshaa irratti loogiin nuusanii dhadhee bannaa jechuudha. Akkuma iskiriin irraa mul'atu kana jechuudha. Bifa kanaanii meeshaa irratti galuu dandeenyu hin bannaa jechuudha. Dhadhee akkana bannee ennaan meeshaa sana bilbiltuu danda'a garuu dirqamaa koompitara ta'uu hin qabu. Achiin gara telegiraamii keenyaatti deebinaa jechuudha. Gara telegiraamii keenyaatti deebinee seetingii dhunna. Seetingii irra seennee gadi buunee diivaas jennaani. Seetingii irra geessanii duuba diivaas bakka jedhu seenna. Device kan jedhu kan seenna achiin link desktop device bilbiltuu danda'a bakka desktop isanii isa eegatu duuba waan akkanaa nu fida. Nullee maan goona maawuzitii jedhu mul'atti isa kana kiliik goone isa kana finna jechuudha. Achiin suuta jennee iskaan goona garuu wanni hotuu qaddanu daataan jiraatu qaba bakka lamaanuu. Kuno akkuma mul'atu deeskitooppii irra seeneera jechuudha. Akkaawuntiin kiyya deeskitooppii irra seeneera. Warra hagammaa hossaan na hordottanii boonesii ta'uu qaddanii boonesii ni dabala. Gara
bilbila kiyyaatti isa deebisu. Fakkeenyaaf suuraa wayii namni wayii akka inni jijjiiratu yookiin immoo akka inni irra kaa'uu barbaadan suggest godhuu yookiin immoo profaayilii isaa if biratti suuraa isaa jijjiiruu dandeettanii. Mee fakkeenyaaf akkuma gaafa gaddaa isinitti mul'isaa ture. Namni akka suuraa wayii jijjiiratu yookiin immoo suuraa nama sanii if biratti jijjiiruu barbaadanii profaayilii isaa fakkeenya akka mucaa kana yoo sirra dhaggeeffattan ta'e suuraa isaatti irra jira. Suuraa isaa kana an jijjiiratu barbaade kan fedhee irra kaa'uu barbaade if biratti jechuudha. Isa biratti otoo hin ta'in if biratti jijjiiruu barbaade asumarra seennee akkana profaayilii isaa baay'ee kaane asi mallattoo kun sarara sadii kana opshinii jechuudha. Isan tunna isa tunnee kaane edit contact ka jedhunna edit contact jennin duba maan jedhanatti suggest photo for mint fi set photo for mint dha. Suggest jechuun suuraa wayii akkana godhatteetti isa beeksisuudha. Garuu if bira jijjiiruu barbaadde immoo isa lammaffaa kana tuttee as tuttee bakka barbaadurraa emoji godhuu danda'a. Fakkeenyaaf emoji godhuu danda'a. Emoji irra jijjiiradheera achiin duuba egaa set godheen booda jijjiireen booda set profile photo ka jedhu kana isa click godha. Achiin duuba maan ta'e jechuudha. Na biratti kudha bifa kanaanii jijjiiramaa jira. Yeroo jijjiirame irraa ba'e kiik goonaa jechuudha. Ati namni viidiyoo kana obsaa hordofee haga kutaa tokkoffaaf lammaffaa hordofee asiin ba'e dhugumaa wanta tokko beekuu fedhii qabda. Waan hordofteef galatoomii. Channel YouTube kee subscribe godhuu hin dagatini. Namoota isaan mal irra deebi'ee isin qaasisaa qoodaa. Viidiyoo isin akka hojjetamu kan barbaadde yoo jiraate na beeksisaa. Bifa saniini akkasiin hojjedhu gargaarna support na godha. Waan wajjin turtaniif horaa bulaa deebana.